Nageen haaddursoo kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isinitti himamu. Walloo aanaa baateetti namoonni 30 ol waraana biltsiginnaatiin ajjeefamuun himameem. Duguggaa sanyii sirna biltsiginnaatiin Oromoo irratti raawwatamaa jira kan jedhu jiraattota gidduu namni aanaa baatee irraa Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbiseem namoota kanneen magaalaa godinichaa Kamisee irraa fidanii aanaa baatee kaampii waraana burqaa jedhamutti rashanan jedham. Ajjecha kana okkaamsuufis neetworkii balleessanii har'a akka gadi dhiisan himeetii jiram. Maddii keenya biroo ammoo aanaa harxummaa furseetii finxaalayyiin Amaaraa fi waraanni biltsiginnaa qindoominaan dhalattoota Oromoo ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamneem ajjeesanii iddoo Intalee jedhamutti gatuu OMN'tti himeetii jiram. Oduma ajjechaatiin wal qabatee magaalaa Naqamteetti dargaggoonni 4 haala suukaneessaan ajjeefamaniiti jiru. Dargaggoota ajjeefaman gidduudha namni 2 ji'oota muraasa dura Qileenxoorraa akka hiikaman OMN odeeffateeti jira. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti naannoo hospitaala bakka barteedhaan Bataskaana Gabri'eelii jedhamutti muddee 8 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humni addaa Oromiyaa dargaggoota 4 qabatee akka ture maddii OMN dubbisee himeeti jira. Dargaggoota 4 bakka taa'anii buna dhuganii kan butaman yommuu ta'u maqaan isaanii Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ejjiguu, Amaanu'el Habtaamuu fi Roobsan kan jedhaman yoo ta'an dhalattoota magaalaa Naqamtee ta'uu isaanii maddii OMN kun mirkaneesseeti jira. Ajjechaan jumlaa guutummaa Oromiyaa keessatti humnoota tika biltsiginnaatiin raawwatamuu diinummaa murni kun Oromoof qabu ifatti kan mul'isuudha jedhan qeerroowwan Oromiyaa kutaalee garaagararraa OMN fi yaada isaanii laatan. Sadaasa bara 2020 keessa magaalaa Naqamteetti dargaggoota 4 gochii eegalame kutaalee Oromiyaa mara wal gahuun waggaa isaatti Naqamteetti dabalame jedhan. Uummanni Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru callisaan ilaaluu akka hin qabne gocha kanatti xumura gochuuf kallattii maraan ofirraa fincilu qabah jedhu qeerroowwan kunneenim. Mataan biltsiginnaa Abiyyi Ahmad daawwannaa dhoksaa Eertiratti taasisuun dhagahameem. Daawwannaan dhoksaa kun guyyoota muraasa dura Abiyyi Ahmad osoo gara Tarkii hin deemin kan taasifame ta'uu maddeen himaniitii jiru. Abiyyi Ahmad waraana biyya ollaa feeruudhaan uummata isaa irratti nama duguggaa sanyii dhala namaa raawwateedha jedhamee sadarkaa addunyaatti qeeqamaatii ture. Afrikaa keessaa tarree mootummoota abbootii irree keessaa tokko jedhamuun himatamaa kan jiru Isaayyaas Afwerqeem waggoota muraasaan asitti ammoo haala mijeessummaa Abiyyi Ahmadiin dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudhaan yakkoota waraanaa fi namoomaatiin himatamaatii jira. Oduu xumuraatiin United States dhaabbilee xayyaaraa nammaleessaa oomishan DJI yookaan ammoo Dajang Innovation jedhaman dabalatee dhaabbilee Chaayinaa torbarraa qoqqobbii investimentii keesse. Waajjirri ministeera mallaqaa Ameerikaa ibsatti bana baaseen teeknooloojii diroonii yookaan xayyaara nammaleessaa DJI musliimoota Yuheegar kan Chaayinaa keessa jiraatan ittiin to'achuuf hojiirra oolfamaa jira jechuun lammiileen biyyattii akka hin binnee fi hin gurgurre labse. Gabaasni Reuters akka mul'isutti bulchiinsi Baayiden ammallee oomisha chippii kan ta'e dhaabbata Chaayinaa Koorporeeshinii idil addunyaa oomisha seemikoondaktar irraa qoqqobbii dabalataa kaa'uuf jira jechuun BBC'n gabaaseeti jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufu.